Kabajamtoota hordoftoota miidiyaa barnootaa kun tuutoriyaalii Moral and Citizenship Education irratti Afaan Oromootiin isiniif kennamaa turedha. Tuutoriyaalii keenyaan chapter 2 paartii sadhumaarra geenyeerra. Paartii sadhumaatiin virtue ethics fi non-normative ethics gabaabatti ilaallee xumurra. Egaa paartiiwwan darban keessatti chapter 2 approaches to ethics jennee kaane normative ethics lama ilaallee turre. Isaanis theological ethics fi deontological ethics ilaalleerra. Normative ethics inni sadaffaan virtue ethics dha. Virtue ethics immoo ilaallaa jechuudha. Paartii kanaani tuutoriyaalii wajjin an olyaad baraticha dhabboleessa keessan Yuunivarsiitii Finfinneetti School of Law irraa irra deebi'een nagaa isiniin jedha. Nagaanaaf ta'a hundumaa. Egaa miidiyaa dirree barnootaaf warra haaraa taatan subscribe gochuu akka hin daganne. Subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'aatii wantoonni gadhiifaman yeroo yerootti akkasin bagaan akkasin jedhan dabarree notification keessanis on irra godhattu. Yaadoo qabaattan immoo comment box jalatti yaada keessan kaa'a. Telegram channel keenyas immoo join gochuudhaan odeeffannoowwan barnootaa, odeeffannoowwan addunyaa beekumsa waliigalaa, maateriyaaliiwwan barnootaa dabalatee jirraa argattu. PDF'wwan adda addaa qorumsaalee adda addaa ulfaadhaa waan ajajamtaniif galatooma. Nuunis immoo hojii caaluuf nu kakaaftu. Waan gaarii ta'een akka dhufnu waan quality qabuun akka dhufnu nu gargaartu, nu jajjabeessitu jechuudha. Kanaaf kallattumaan gara virtue ethics irra kan dabarru jechuudha. Gabaabsinee ilaalla. Baay'ee miti dheeraa miti. Tuutoriyaalii kanaan virtue ethics fi non-normative ethics ilaalla jechuudha. Egaa virtue ethics virtue jechuun character jechuudha yookaan arraatte excellence jechuudha. Jechuunis amala jechuudha, amala gaarii ta'e character or excellence jechuudha. Virtue ethics jechuun normative ethics keessaa isa tokkodha. Egaa inni kun kan inni challenge godhu keessumaa deontology dha. Adequacy of rule based theory, adequacy yookaan sirrummaa isaanii kan challenge godha. Virtue ethics is a technical term in contemporary Western analytical moral philosophy used to distinguish a normative ethical theory focused on the virtues or moral character from others such as deontology or contractarianism and consequentialism. Waan tokko si yaadachiisu barbaada achi deebine azalatti deontology jala waan sadii gurguddaa ilaallee deontology jalatti categorical prism, rights theory fi divine command theory fa ilaallee miti. Prima facie theories ilaalleerra. Prima facie duties fa ilaallee tokko ammas tokko jira golden rule kan jedhamu jechuudha. Golden rule kan jedhamutti dabala. Do unto others philosophy committee, do unto others as you would have them do unto you kan jedhu jechuunis waan namni akkasiif godhuuf barbaaddu namaaf godhi yookaan immoo garagaltuu sana waan sirriitti ta'uu hin barbaadne namaaf hin hawwinidha, namarratti raawwatini. Inni sun azalatti duty based theory deontology jalatti qodama. Materialii keessan irraa ilaaluu dandeessu. Golden rule jennaan isa sana. As deebina. Virtue ethics egaa technical termidha. Keessumaa western philosophy keessatti warri dhihaati keessumaa jechuudha. Socrates faatu philosophiin kun isaaniif Aristotle faadha jechuudha. Philosophy virtue ethics kanaan beekamani. Used to distinguish normative ethical theory. Normative ethical theory jechuunis deontology yookaan maqaa biraatiin contractarianism kana akkasuma consequentialism maalirraa adda baasuuf, maalirraa distinguish gochuuf normative ethical theory biraa kan ta'e virtue ethics irraa distinguish gochuuf. Virtue ethics kan inni focus godhu virtuous character, amala gaarii or moral character, amala sirrii ta'e tokko, amala gaarii irratti jechuudha. Fakkeenyaaf as keessatti ilaala charity and benevolence. Charity arjummaan hin jira miti.
addummaaf garraamummaa yookaan gaarummaa akka jechuutiin isaan kun virtues karaakteriidha amala gaariidha jenneema fixed godhuudha jechuudha akka virtuetiksiitti. Mee fakkeenyaaf gaaffiin akkasii kun imagine a case in which it is agreed by every sort of theoristii kamiinuu haa ta'u gaaffiin akkanaa hin fakkeenyaaf say help someone in need haa jennu imagine godhaati nama tokko gargaaru rakkina keessatti yookaan yeroo barbaachisaa ta'etti nama gargaaru. Deontologiin akka isaan jedhanitti jechuudha normative ethics jedhamti deontology. Deontologistoonni akka jedhanitti emphasize the fact that in offering help nama gargaaruu keessatti I will be acting in accordance with moral rule or principle kan jedhu jechuudha. Such as do unto others as you would be done by them. Inni kun golden rule isaan siniin jedhedha jechuudha. Deontologistoonni egaa nama gargaaruu fakkeenyaaf yeroo biraasatti nama gargaaruu fi ruulii waa jiraachuu qaba. Moral ruuliin hin barbaachisa. Waan tokko hojjechuuf jechuudha. Akka isaan jedhan. Consequentialistoonni immoo maal jedhu? The consequence of helping will maximize well-being. Jechuun nama gargaaruuf dura consequencein isaa maal fida kan jedhu laaluu qabaanna. Consider gochuu qabnaa. Consequentialistoonni virtue ethics garuu nama charity yookaan arjummaan gaariidha amala gaariidha fixed gooneema jechuudha. Aristotle akka jedhetti virtuun miiniidha jedha. Miiniidha virtuun jechuunis laala ammasitti virtue or arraatee or excellence maqaawwan kanniin waamuu dandeenya. Defined as a mean or average jechuudha. Mean between two extremes of excess and the defect in regarding it to a feeling or action. As the practically wise person would determine it. The mean cannot be calculated period. Argitanii dura miti kan inni calculated ta'u meaniin jechuudha. Mean yookaan averaging kunii jedha Aristotle. Gidduu keessatti argamti. Fakkeenyaaf charity ma fudhadhaa arjummaa jechuudha. Namni tokko arjaadha kan jedhamu kuni yoo akka malee arjooma ta'e excessiitu dhufa. Akka malee arjooma excessii dhufa gaarii miti inni suni. Gar malee immoo waakkata yookaan sassata yoo ta'e immoo maaltu dhufa? Defectiitu dhufa. Inni sunis virtuous characterii miti. Virtuous characteriin egaa gidduu keessatti argamti jechuudha. Akka malees waan qabu hundumaa bittinsee namaaf hin kennu. Waan qabu immoo harka keessaa waan hundumaa harka keessa hin qabatu. Giddu galeessaan jechuudha. Miiniin gidduu keessatti argamti jedha Aristotle. Fakkeenya biraas fudhachuu ni dandeessu. Akka waraabdanitti jechuudha. Akkuma kanatti virtuun gidduu keessatti argamti. Miiniidha. Virtue is the mean. Or virtue or excellence is the mean between two extremes. Extreme jechuun qabxii guddaa fi gadhaana jechuudha. Guddaan extreme inni olaanaan jechuudha. Excessiidha. Akka malee arjoom fakkeenya isinii kaasee keessatti. Kanaaf virtue ethics keessatti ruuliis miti kan laallu yookaan immoo consequences miti just amalli tokko gaariidha jedhamee murtaa'eera. Fakkeenyaaf aaruun gaarii miti jedhamee mataa'eera. Jaalalli namaaf hoo'uun benevolence qaninnati gaarummaa qajeelummaa inni kun gaariima jedhee taa'eera jechuudha. Gidduu keessatti argama garuu miiniidha jechuudha. The good character or people have natural capacity for good character and it is developed through practice. Good character yookaan amalli gaariin kun kan developed ta'u adeemsa keessa shaakalaan garuu uumamaan nuuf kennama jechuudha. Capacity. People have natural capacity for good character jedhu. Jechuunis namni tokko uumamumaan gaarii gochuudhaaf uumamumaan kalaqamee dhufaadha. Uumamumaan gaarii gochuudhaaf namni akkasitti uumame garuu kan inni amalli kun jechuudha. Amalli yookaan good characteriin kun amalli gaariin kun kan inni guddatu practiceidhaan jechuudha. Capacity egaa dura hin dhufu jechuudha. Developed ta'a.
developed through practiceidhaani kan guddatu jechuudha. Well, non normative ethicsdha dhumarra kan laallu jechuudha yookaan meta ethics kan jennu. Meta ethics jechuun maal jechuudha? Meta jechuun beyond jechuudha, beyond or above jechuudha. Above ethics jechuudha. Ethics maatu hin taane ethics maan gamatti kan jiru. Fakkeenyaaf waa'ee euthanasia fa'aa kaasuu hin dandeessu. Principiliiwwan ethics akkasii eessatti akka hojiirra oolan applied ethics dha soorii isaan sun. Meta ethics tasaa deebina. Damee ethics kan biraadhaan euthanasia, abortion waan akka sagaagalummaa fa'aatti applied ethics dha isaan sun. Meta ethics garuu meaningi fa'aan wal qabatala. Meaningi fa'aan metaphysics fa'aan addunyaa exist wanti ta'e moral factiin jira moo hin jiru waan jedhu. Kanaaf gaaffiiwwan akkasii kaasaa jechuudha meta ethics. Meta ethics non normative ethics dha. Normative ethics xumurreerraa paartii sadiitti qoodne. Theological, deontological, virtue ethics. Non normative ethics or meta ethics. In ammoo gaaffilee armaan gadii kana kaasa. What does good? Right or justice. Gaarii jechuun maalidha? Sirrii jechuun maal jechuudha? Haqummaa jechuun maal jechuudha? Hiika jechuudha argitanii meaningidha wal qabata. What makes something good or right? Waan tokko gaarii maaltu godha yookaan sirrii maaltu godha? Is moral realism true? Moral realism yookaan moral objectivism dhugaadha moo? Is morality irreducible, cognitive or overriding? Jechuun morality inni ramaa, inni hubatamaa, inni baratamaa waan jedhu jechuudha. Do intrinsic values exist? Jechuunis intrinsic value duudhaawwan uumamumaan duudhaawwan akkasii jiru moo hin jiran waan jedhu. Kanaaf gaaffiiwwan armaan gadii kaasa. Meaningi maali? Meaningi moral discourse tokko jechuudha. Moral factii tokko. Metaphysics'n asuma jalatti qoodamu kan meta ethics jalatti qoodamu jechuudha. Hundi isaaniiyyuu meta ethicsdha warri kun. Metaphysics, epistemology, phenomenology, moral philosophy warri jedhaman kun objectivity. Hundi isaanii maalidha? Meta ethicsdha jechuudha. Meaningin egaa hiika moral factii tokkoof hiika kan laatudha. Damee meta ethics ta'e. Metaphysicsin ammoo hin argamu moo hin argaman. Moral factii warri jedhamu kun hin argamu moo hin argaman. Exist. If so, what are they like? Yoo hin argamu ta'e maal fakkaatu? Wal fakkaatu moo adda adda? Reducible to some other type of kan biraatti hin qoqqoodamu waan jedhu jechuudha. Epistemology about existence. Is there such thing as moral knowledge? Science waa'ee beekumsa qo'atudha miti epistemology. Beekumsa wanti jedhamu wayii jira. Moral knowledge jechuudha. Beekumsi ethics keessaa bahuun qabu kan morality keessaa jechuudha. Moral philosophy dha jenneerra miti ethics'n achi keessaa bahuun qabu. Naannuma sana moral knowledge jira moo hin jiru. Phenomenology. Phenomenon tokko moral quality qaba moo hin qabu waan jedhu jechuudha. Moral philosophy. Baay'ee gaariidha. Kana fakkaata meta ethics ni jechuudha. Gabaabumatti xumura irratti waa'ee ishee kana ilaallee xumura generally meta ethics. Beesoos keessaa gara dhumaa kanarra oomsi baay'een hin bahu gara jalqaba virtue ethics garasitti kan jirudha. Keeziidha, subjectividha. Baay'een isaan keeziidha. Yeroo qorumsa akkasittiin qophaa'uudha qabaattu. Generally, meta ethics examines the meaning of moral terms and the concepts and the relationships between these concepts. Meta ethics kan inni wajjin wal qabatu generally jechuudha meaning of moral terms. Akkuma isin jedhe moral term hiika isaanii konseptiiwwan sana jechuudha fi hariiroo isaan gidduu jiru konseptiiwwan sanni gidduu hariiroo jiru. Kan inni wal qabatu jechuudha. What do we mean by the claim life is sacred? Jireenyi wardiidha. Kan kabajamaadha wanti jedhamu maal jechuudha? Meaning jechuudha. Gaaffii akkasii kaasa meaning irratti kaasa. Mee dhumarratti chapter summary ilaallee xumura. Boqonnaa lama jechuudha. Boqonnaa lama keessatti egaa hiika ethics ilaallee jirra. Hiika morality ilaallee jirra. Waa'ee theological ethics ilaalleerra. Akkuma kana deontology, virtue ethics, dhumarra meta ethics fa'aa ilaallee jirra.
ethics and feminist theory. Well, gabaabumatti unitiin lama asirratti goolabamee jira. Ethics maalidha jenne chapter summary tana xiqqoo jedhu ethics baay'ee disipiliinii barbaachisaa yookaan subjectii baay'ee barbaachisaa ta'edha. Barattoonni akka amala isaanii good life ta'e akka jiraatan jireenya gaarii akka jiraatan isaan gargaara. Kanaaf kan akka common course tokko akka freefannitti kan baratantu yeroo join gootan university jechuudha. Yookiin dhaabbilee olaanoo barnoota. To promote healthy society jechuudha. Hawaasa fayya buleessa ta'e tokko fiduudhaaf ethics kan kennamu fulfilling experience for individuals. Barattootaaf maal kenna? Experience kenna. Muuxannoo jechuudha. Addunyaa in the globalized era, addunyaa globalization kana keessatti immoo ethics waan akka jecha akkasii arganna. Ethics will be one of the enablers of competitiveness. Dorgomtummaa guddisa jedha. Dorgomaa akka taanu nu guddisa. Maaliif addunyaan globalization dha. Amma addunyaan nu gottee akka deemnu jechuudha. Akka duukaa horiin duukaa akka deemuuf tattaafannu nu gargaara. Waa'ee morality immoo laallee turre miti. Morality concerned about habits. Morality kan ol qabatu barteewwan, customs, aadaawwan tokko tokko jechuudha. Aadaawwan, ways of life. Akkaataa jireenyaa, especially when these are asserted that as good or bad jechuudhaani kan judge goonu mitire. Yookaan immoo right or wrong jechuudha. Well, why utilitarianism is laallee jirra. Consequentialistota isaan kun, inni kun immoo duty based theory dha. Inni kun immoo virtue ethics immoo virtuous character dha jechuudha. Baay'ee gaariidha. Tutorialii wajjin an olii baratichaan ture kabajamtoota jaallattoota miidiyaa dirree barnootaa amma yoonaatti waan faana turtaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Chapterii lama asumatti xumurameera. Chapterii waan itti aanan immoo laallaa jechuudha. Paartii waan itti aanani miidiyaa dirree barnootaatti faaraa warri taatan subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'a. Akkuma kana viidiyoo kana immoo like godha. Yeroo dheeraa isinitti fudhatu just waan like yoo gootan waan isin irraa dhatu yookaan waan isin miidhuu hin qabunuuf mooraalii nu ta'a hojii caaluuf nu qopheessa. Telegram channel keenya immoo join gochuudhaan odeeffannoowwan dinqisiisaa addunyaa akkuma kana maateriyaaliiwwan barnoota adda addaa argattu waan baay'ee karaa sanaanis gadhiisna. Facebook akkoo Oliyaad Baraticha follow gochuu hin dandeessu, inbox na gochuu hin dandeessu jechuudha waan barbaaddanii. Friendly just free ta'aati. Yeroon tutorialii kan isin hojjedhu baay'ee anis barataa akka keessaniiti. Barnoota seeraan barachaa Yuunivarsiitii Finfinneetti. Kanaaf amma naaf galii tokko barataa gargaara jedhee waan hin yaadeef malee isaa beekumsaan amma kana fagaadhee maaliif miti jechuudha. Waanuma xiqqoo harkaa qabu saba kanaaf darbachuu barbaadeen contribute gochuuf ani jechuudha. Kun immoo hamina hin qabu jedheen yaada. Isinis immoo jaallattanii waan hordoftanii bulfaadha. Namoonni baay'ee nutti makamaa jirtu. Baay'ee guddachaara miidiyaan dirree barnootaa gara fuulduraatti immoo miidiyaa influential ta'e barattoota baay'ee gargaaru gochuuf karoorfannee hojjechaa jirra irratti hojjechaarra. Bulfaadha galatoomaa. Paartii itti aanuun immoo wal argina. Nagaan naa tura. Bye bye.